naannoo bahara sana nama tokko nama lama miti kan dhaqu jechuudha. Akka daawwannaatti akka bashannanaatti namoonni nyaata fudhatanii buna shayii fudhatanii bahara sana keessa biyyoo cirrachicha keessa jechuudha. Ijoollee lixxee daagtee haasoftii jechuudha. Yeroon siniin jedhu bahara qarqara isaati malee bahara qixxeessaa miti jechuudha. Ijoollee xixiqqoo araboonni illee lixanii keessa haasa'uu jechuudha. Keessattuu abashoonni keenya yookiin immoo lammiin keenya lixanii daakuu hin danda'an. Maaliif yoo jettanii akka fakkeenya Dubaay faa akka biyyoota warra kaanii Beeruut faa warra akkasii madaamii faana yookiin ijoollee madaamii wajjin abbaa manaa madaamii wajjin bishaan silliccisiisan jechuudha. Maaliif yoo jettanii akka seera amantii isaaniitti uffanni kee xiqqoo ol sirraa siquun qabu. Isaan uffata jijjiirratanii dubartootni immoo abaayyama isaaniitiin lixu jechuudha. Maaliif namni naannaa sana ni jira. Cabbaqee nama baay'eetu bahara sana qarqara jira jechuudha. Namni tokko akkamittiin jechuudha bishaan sana keessa lixxee namni guddoon amma kana geessu maallaa go'i jetteef qixxee keessa achi deemte moo otoo immoo dogoggoraan keessa lixxee duuteetti ta'e maaf reeffa ishee fudhateen sokkine? Dhugaa Rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Maaf reeffa ishee fudhatee hin sokkine baharri sun? Akkamittiin mucaan kun qiqim jettee akka mucaatti duute? Baay'ee kan nama gaddisiisu. Sanuu Issay duutee jirti. Alhamdulillah duutee jirti. Galata Rabbiif galanne haa ta'u duutee jirti jetteetti itti dawwalte. Innaa ijoollee baay'een immoo maaliin bilbilli ishee argame yoo jettan erga duutee fudhatanii galanii bilbila ishee irratti obboleettiin sagalee ishee waraabde kun bilbila ishee irratti dawwallaan kilaasii ishee keessaa bilbila fuudhanii kaasan jechuudha. Argitanii bilbila ishee fuudhanii kaasanii yeroo ishee gaafatan nuni waan nutti hafeeruu hin jiru. Waan takkallee hambisne aadaa goonee jirra jette. Inna gadda goonee jirra akkuma nama kamittuu gadda ishee fi goonee jirra asitti aadaa namichi kafiilli ishee immoo waraqata hunduma isaa kan kafiila imbaasii Itoophiyaa irra hunduma isaa irra qopheessaa jira. Reeffa ishee galchuudhaafi akkasumallee sadaqaallee qopheessaa jirra. Sadaqaa kan shiillee qopheessaa jirra. Ani namni tokko jechuudha lubbuu namaa baasee ka'eetiin sadaqadheen ofirraa baasa jechuun nama arrabsee ka'ee nama miidhee ka'ee dhiiga namaa dhangalaasee lubbuu namaa baasee ka'ee deebisee sadaqatee akkamitti fuula Rabbiitti iyyaata. Ani dhugaa Rabbii baay'ee kan nama gaddisiisu namoonni baay'een jechuudha nama miidhanii ka'anii astoofirillaa jedhu. Yaa Rabbi dhiifama naa godhi otoo beekanii godhaniitiin jechuudha. Kana dhiifama namaa godha. Darbee immoo maal jetti yoo jettanii ani haati kiyya obboleettiin kiyya abbaan kiyyallee du'anii jiru jette. Maal rakkoo qaba? Du'anii jiru. Allah rahamaa jetteeni. Obboleettiin keenya kunis Allah rahamaa yeroo isheen jettu eeyyuwa saa Allah rahama jettiini. Dhugaa Rabbi innaa ilaa raajuun gaafa isheen jettu yaa akkasidha kunoo innaa ilaa raajuun jetti. Ani jecha kanallee badaan beeku innaa ilaa raajuun jetti isheen illee faana jechuudha. Dhugaa Rabbi innaa ani maatii isheetu gaafadhu duuni rakkoo hin qabu du'atu haaraa ta'ee otoo hin taane maatiin ishee akkamitti duute maaliif duute gaafadhu jennaanan dawwaleen ati maalidha ati maal shiiti maqaan kee eenyudha jennaan ani maqaan koo Faatumaadha itti maal sheetiree jennaan adaadaa sheetii jettee jechuudha. Ani haala jetteen ani adaadaa sheetii jetteeni. Akkasiin akka ijoolleen himaa jiranitti obboleettiin kun immoo akka dura himachaa jirtutti rakkoon manicha keessa akka ishee irra gahaa jiru miindaan ishee akka kaffalamaaf hin jirre si ajjeesna jedhanii kan itti aaddachaa jiran kafiila ishee yookiin itti gaafatamaa ishee birallee akka hin jirre himatteetiin jirti jechuudha. Nama biiroo irraa itti gaafatamaa ta'ee ishee fuudhee bira kan miti kan isheen jirtu. Obboleettii namicha kafiila itti gaafatamaa ta'ee fi bira kan isheen amma itti lubbuun ishee baatee jechuudha. Kanaafuu hadaraa keessan dhugaa waaqayyooti. Bushaan lixii daaki haasa'ii yoo isiniin jedhan dhugaa waaqayyoo hin lixiina.
otoo duutanii illixina. Kana fuula Rabbii deemtee jirti. Rabbi lubbuu isheef jannata haa galchu. Maatiif firoota ishee jajjabina haa kennu. Garuu jechuu waan akka kanaa irraa of eeggachuu qabna. Tarii harka waaqaati, tarii immoo Rabbitu godhee jira. Tarii ofii ishee ofiimaa godhanii akkas jechuu danda'u. Garuu wantoota akkasii irraa of eeggadhaa. Fooqii irra dhaabattanii wajjin wal loluu yeroo waan hundumaa irrattuu of eeggannoo go'a. Rabbiin manaa nu baase immoo nu haa eegu, Waaqayyoon nu haa eegu malee of eeganii hin danda'anii gaafa namaa dhufte eessattuu taanaan duuti namaaf hin haftu. Garuu duuti biyya ormaatti du'anii du'a lama du'uu jechuudha. Dhugaa Rabbiiti. Maatii ufiitu miidhama. Unurrayyuu maatii keenyatu miidhama. Kanaaf obboleettiin kun reef isheetillee akka maramee maaliin akka duute akkamitti akka duute akka fattashamu jechaa jiru namoonni jechuudha. Kanaafuu sagalee ta'aafi isiniin jedha. Sagalee ta'uu waan qalbii miti. Nagaan naa tura obboleewwan kiyyaa. Rabbi sinaa eegu.